galanni waaqayyoof haa ta'u galanni ulfinni gooftaaf haa ta'u waaqawwan guddaa galateeffannaa amma macarraa waaqoonu kennee barataa turreef dhagaa turre hundumaaf galanni ulfinni gooftaaf haa ta'u luba caalaa gooftaan eebbisu nure luba caalaa gooftaan eebbisu maaliif warra afaan hundumaa eebbisanii dhumarat kanaaf luba caalaadha in eebbisnaa jechuudha eebbifamaa hundumti keessan galanni waaqayyoof haa ta'u ganama kana waaqayyoo waaqeffannaa keessan nuti dubbataa ture yeroo baay'ee dibsee dubbadhanii waaqeffannaa kee dhaggeeffachuu qabna waaqayyoon maaltu dubbataa jirta gooftaa inni amma isaan akkuma carraa faarfannaa fidee dhufatu hin ta'in waan waaqayyo guyyaa irratti akka faarfatamu larfee isaanii keessa kaa'e yeroo inni fidu kan keenya argicha jechuudha galanni gooftaaf haa ta'u ani amma nu badhanseetti magaalaa hundumaa baay'ee akkasii nu battan nan beeka isheen gaafa badhanseetti ma inni jalqabaa waaqayyo nu jaallatee kan jedhu ture jala mure itti aansee waaqayyo golgaa keenya gaachana keenya kan jedhu ture sadaffaatti eegan waaqo nu jaallate golgaa keenya ta'e nu immoo hin jaallannaa kan jedhu ture jaallachuu duwwaa mitiin abbaa keenya dha xumuran dhumaratti gaachana keenya dha xumuran galanni gooftaaf haa ta'u kun nu gaadha miti maaliif wennaa jettanii waan tokkoon sinitti hima har'amma yeroo manaa baanee dhufne kuma kudha tokko kuffiseeti waaqoo kan inni fide asiin nu ga'e dubbii isaa jedha maaliifi 10,000 mirga keettiidha 1,000 bita keettiidha macaafa faarfannaa 91 lakkoofsa 7 10,000 kuffisee asiin nu ga'e arguun dura hin jiru isa waaqoo jedhee amanna galanni gooftaaf haa ta'u akkasin hin dhufneef akkasin asin geenyeef manaallee gatteessanii akkasin dubbii waaqoo hin dhageenyee fi wallaansoo kan isin qabu baay'eedha argitanii dhiiftanis garuu inni argu waaqayyo nu raajjisee asiin nu ga'e galanni gooftaaf haa ta'u kanaaf gara mana waaqoodhaan naroo jira nan gammadaa daawwatu nan gammadee gana yaaduma isaan na gammachiisee maaliif iddoo biraa guyyaa 1,000 ooluun immoo oobdii isaa keessa dhaabbachuun fo'annaadha dhufuun fo'attanii dhuftanii gooftaan sanaa eebbisu kanaaf waaqayyoo waan nuun jedhu qabaa mi'a mana jennu galanni gooftaaf haa ta'u dubbachuu tamala isaatii hin barsiisa waaqayyoo nu barsiisa daqiiqaa 2 fi rikaappii gochuun barbaada meexannoo ishee akkasii yaaddan hin barbaada sababiin isaa yeroo baay'ee barree nutti himamee dhaabannee mana barumsaatuu ta'e namni gattaa'ee dubbifatee fatanaa dhufa waanta ta'eef dubbii waaqayyoo garuu jireenya keenya keessatti waliin hin makannu taanaan seexanni nu taphata akka kuwaasee nu dhiita dhageenya akka nu yaadanne beeka taanaan hin jaallata gaazexeensa akkasii sababicha dhaggeeffadhuudhaan dhaqee faarfadhuun qabatu taanaanidha nu rukuta kanaaf nuni akka maariyaam akka liidiyaa waaqayyoo maal dubbachaa jira faarfannaa keessatti waaqayyoo waggaa kana maal ergaa maaliitu dubbate maaliif immoo dubbata jennee yaada akka deemnu barbaada kanan beekaaf hin jedhamti amma xinnoo naa galatee dubbadhani akkuma beektan yeroo darbe paasteri guddataan nu barsiisaa ture maal jedhee nu barsiisaa ture amantiitti guddachuu kan jedhu nu barsiiseeti jireenya Musee irraati Museen hin guddate Museen nama ga'aa ta'e Museen hin didee namni waaqayyoo guddachuu tura jira nama ga'aa ta'u tura jira waan diduun tura jiru moo diduu tura jira jedha tu waan baay'ee hin dinne mana waaqeetti nafnu waan baay'ee afeerraa isaa baay'ee isaa akka Yoosefin waaqoo gargaaree didee waan baay'ee nama didee todda nagaa galanni gooftaaf haa ta'u kana nu barsiise itti aansee kan nu barsiifamne allees ture gaasana gaafa niwirii Luqaas boqonnaa 5 irratti obboleessa keenya abbaa wangeelaa Yaa'inaalam kan inni barsiise carraa gadheen taa'ee dhaggeeffadhe ganama lafan deeme sagantaan ganama jiru waanta ta'eef Luqaas boqonnaa 5 irratti ilma badeetu gale ilmi badee fagoodhaa irra taananneeffatee yeroo inni galuu abbaan immoo silmaayyuu alatti eegaaf malee ateetti itti fiiga yaadame garaan abbaa ala jira nu barbaachaaf jedhee irrayyuu nama badee mana waaqayyoo keessaa namoonni dubbatti deebitan nama yaadii keessan dubbatti deebee iji waaqayyoo ammayyuu isin eegaa jira harki waaqayyoo ballatee isin eegaa jira kun eegaa keessan kanaaf utuu eegaan jiru ta'e fagootti hin argu ture abbaan hubattanii fagootti argee itti fiigee abbaanidha gara miidilistii keessatti nama guddaan fiiguuni fafa hin fiidu yoo fiigan nama guddaan hin fiigu garuu abbaan sana hundumaa cabse kaalcherii hundumaa cabse mucaa simachuudhaaf fiiguu duwwaatu hin ta'in itti uwwise akkuma agartan Bolesa keenya hordofaadhaan fakkeenya nutti agarsiise inni raanfannu samaalee fi uffata uffate mucaan gubbaate moo guddaatti geeddarame kan biraa ta'e galanni gooftaaf haa ta'u maal immoo godhe ofirraa baasee uffachiise gartanii ofirraa baasee tajaajilaan uffachiise waaqayyo ayyaana isaa uffachiise galanni gooftaaf haa ta'u kana yaadan eegasii luba caalaan waa'ee afur qulqulluu isaan barsiisanii carraa gadhee guyyaa tokko dhaggeeffadhe narbeen lammaffaa hojii waan hin jiruufi garuu waa'ee isaan barsiisan afur qulqulluu ni humna namatti godha aboo namatti godha bartoonni sodaatoo turanii eega afur qulqulluu argataniiti dura dhaabbatanii qubatti qaaniiti asoo jalqabanii Phexros faawurri Filiphilaaphii turanii hora sodaa kee turanii sodaa keessaa nama baasa afur qulqulluun jireenya namaa geeddara humna afur qulqulluun aangoodhaan nama guuta kan jedhu barsiisan gaafa dura isa lammaffaan dhageenya wanta ta'e naadhiisaa waan akkasii isaan barsiisan argeera kanaaf
afura qulqulluun nama geeddara afura qulqulluun jireenya namaa haaressa kan jedhu maal jechaa dhagaa Waaqayyo dhaggeeffadha waldaa manatti dubbachaa waan jiruuf Waaqayyo waldaa biraatti miti hundi bakkee dhaggeeffachaa jira maalluun jechaa jira ne qalbeeffan inni galee amma dheengadammoo dooktarii Taanaa Addaatti nu barsiise maal barsiise ergaa gara warra Filiphisiif Phaawulos barsiise ina ergaa sana keessatti maal wangeelaaf jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin jedhe faarfannaan kun jiru faarfannaa beektan beektu wangeelaaf jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin faarfannaa dammituu fi jireenyaati faarfannaa exact jechuma irraati waaqa hanqa nama kitaabni tadhagee yaada dhagaafa nakkeeru faarfanni sanatti dhufe jechuudha maaliif mata duree kanaan barsiise wangeelaaf jiraadhaa malee waan biraan isin hin dhibin haalli isin hin dhibin yeroo jedhu haalota nama qabuu danda'an hunduma isaa dubbatee maal gochuun akkana jiru munutu dubbate gara tuqaakuudhaan jaammoo gajaraatti barsiise kanaaf nu qopheessaa jira jechuudha Waaqayyo nu qophee amma Waaqayyo biratti nafne garbatti hafe jechuudha ni galee Waaqayyo kana hundumaa maaliifiti afuratti guddadhaa ga'aa ta'a afura qulqulluudhaan guutamaa nama jajjabinaan guutamaa nuun jedhee Waaqayyo immoo geeddaramaa deebi'aa immoo nuun jedhee amma immoo dheengaddamoo waan biraan isin hin dhibin wanti nama dhibu baay'ee jira garuu wangeelaaf jiraadhaa har'a immoo mata dureen qabadde dhufee Waaqayyo gooftaan ija afura koo naa bana yaa Waaqayyo gooftaa ija afura kooti naa bani ija afura koo yoo equipped taane eega mana Waaqoo kee jiraanne nyaanne booda yoo iji keenya hin banamne ta'e dangerous baay'ee adagaadha namni iji isaa hin banamne waan baay'ee balleessa kanaaf har'agaa ija koona kuni kadhannaa nama hundumaati sababiin isaa maaliif nama hundumaa ta'e beektu bartoonni ittuma gooftaa duukaa deemanii iji isaa ni baramaa ture inni sakama inni jedhuun ta'u duukaa inni aboo akkasii qabu maa inni jedhuun qilleensa abboomaa isaa isin abboomamuuf maa inni waan akka ija baname jechuudha amma agarreen beenu waan akkasii attam dinqisiifachaa guddummaa isaa kan hin dhabatu kun baajawee utuu Waaqayyoon dinqisiifannee finna ta'e waaqarratti waaqeffannaa hin dhabata ture garuu Waaqayyootu everyday haaraa waan ta'uuf ganama ka'anii jaartonni 24 jilbeenfatanii guddaadha jedhuun boris haaramatti ta'a guddummaan isaan safaramu wanta ta'eef obboloota kun iji keenya banamaa gaafa deemu empowered taana akka kaleessaa hin taanu wanta kaleessa gan nu rakkisuu dida giraavitiin nu qabuu dadhaba tini galee wantoota kalee nu dhaabuu danda'antu nu dhaabuu dhiisa iji keenya banama wanta ta'eef naabanii ofii kootiif kadhannaa kooti naabanii gooftaa ija koo akkamatti mana Waaqayyoo keessa mucaan ilmi sun hin hangafni inni mana abbaatti ba'ee badee ijatu hin banamne qabeenyaan sun kasaatu isaan beeku abbaa manaatu isaan beeku mana keesseera garba ofiin jedha garba miti abbaa manaatiin sira kan keemiti jedhe abbaan qabeenyaan kun hunduu kan keemiti maal dubba ijatu hin banamne tini galee garaagarummaan isaa jechuudha dubbiin isaa waldaa kee jiraachuutu hin ta'in dubbiin isaa mana Waaqayyoo hin ta'in yoo iji keenya banamee garaagarummaatu mama garaagarummaa yeroo Waaqayyoo dubbachuu jalqabu maal akka dubbachuu barbaade nutti agarsiisa gooftaan ija keenya nutti agarsiise nu agarsiise gufuun yoo dhufe nun dhaabu gaaroon ol kaanii homaayyuu miti sababiin isaa inni nutti agarsiisu nu dura jira wanta ta'eef maqaan Waaqayyoo ulfaatu yeroo Waaqayyoon dura deemu gaarri homaa miti qiroosiin gaarri homaa miti jedhee Waaqayyo gaaran gadi qabade dukkanan ibsade qabeenya dudhokannaan si kenna dangalaati bira wajjin huteessade harka kee mirgaa qabeen si geggeessa si qabuu hin danda'ane balballi hunduun sooratu banamaa galanni gooftaaf haa ta'u inni geggeesseenaan in argina Waaqayyoon argaa deemna wanta ta'eef kan nurra deeme Waaqayyoo taanaan isa argaa deemna maqaan Waaqayyoo ulfaatu lallabii jalqabame jechuudha gaa walii galleerraa mi'a meena jennu haalleluuyaa Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaa amma immoo mee gabaabsinee nuti dubbadhu ennagaa ammas dubbachuu jalqabdee itti dubbadhu in dubbattaa dubbiin sitti tola paakaalaa boosee shaatuu baagaandaalaa boos ala dubbachuu kan beeku Waaqayyoo dabalo tokko dhuman sinin jedha narraan eegina yeroo hundumaa kan dubbadhu eenyu akkan ta'e ani beeka Waaqayyoos beeka garuu Waaqayyootu abbaa barbaadetti dhimma ba'uu jaallataaf Waaqayyootu seenaa namaa geeddaraaf Waaqayyootu arraba namaa geeddaraaf Waaqayyootu dubbii namaa kennaaf na dhaabbadhe malee maal ta'eyyuu miti Waaqayyoo gooftaan garuu jecha qaba haalleluuyaa jecha qabdaa dubbadhu na Waaqayyoon dubbii jireenyaa qabdaa dubbadhu na Waaqayyoon dubbattee raawwattaa dubbadhu na Waaqayyoon hin barsiistaa nu barsiisi jennaan galanniif ulfinni siif haa ta'u mootii bara baraa as jirra fuula kee dura as akka dhufnu kan godhesi kan nu gargaaresi kan gara keenya godhesi 10,000 kufe mirga keenyatti 1,000 kufe bita keenyatti asiin nu baafte gooftaa gatii warra jallootaaf kennamu ija keetiin argita jette maqaa Yesuus Kiristoosiin situ nu baase galanni siif haa ta'u amma immoo gooftaa nu barsiisi barachuu barbaanna
ilmaan kee kan narraa baratan ta'u jettee gooftaa. Ani ilmaan kee hundumaa nan barsiisaa yommus nagaan ilmaan keetii guddaa hin ta'a jette barsiisaa sirriin gooftaa Yesuus Kiristoos afaan isaa saaqqatee isaan barsiisee jedhame caafamee jira. Maqaa Yesuus Kiristoosin afaan kee saaqqadhu nuti dubbadhu. Sabni kee immoo gooftaa anaan miti sina dhaga'u yaa Waaqayyo. Afurri kee darbee haa hojjetu. Isa kanaan kan mormu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan qabame haa ta'u. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin si kadhanna. Amen. Hallelujah. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Gooftaani nu gargaare gaa asin nu ga'eera maqaan Waaqayyoo ulfaatu akkuma jedhee ija afuura koo naabbani yaa gooftaa jedha mata dureen nuni. Barumsa kana fakkaatu kana mitu hin taane fakkaatu warra yaanga daalti ijjiin barachaa jirra. Isaan ijjiin maal baraa jirraa? Eenyu si agarsiisee maal argite kan jedhudha. Sababiin isaa waaqoo namatti agarsiisaa, foonii namatti agarsiisaa, seexanni namatti agarsiisa. Maaliin beekama? Ija isaatiin beekama. Warri waaqayyoo namatti agarsiisee deeman, warri foonitti agarsiisee deeman, warri seexanitti agarsiisee deeman kun sadanuun isaanii showuu qabu. Showuu mataa isaanii qabu. Showuu isaan fidanii ilaalee namni dubbii waaqayyoo qabu kan seexanaa gaafata hunda barsaa, kan fooniin kuffisaa, kan waaqayyoon qabata. Kan yaada waaqayyootti maxxanaa deemu. Yoo yaada waaqayyootti maxxanaa adeemu biyya kanatti dubbadheen ture dargaggoo biratti doolaarii tol makatee rakkiseenaan jedhama. Doolaariitu wal fakkeessanii hojjetu. Doolaarii har'as kan biraa hojjetu, boris kan biraa hojjetu. Maal goonaa jennaan wanti isin gootan jedhan warra baankii hojjetanii. Doolaarii isa dhugaa duwwaa baraadhanii. Har'a moo maaltu dhufee yaadina? Doolaarii masa duwwaa bartaniina inni kan hin kufaa jedhan. Galanni gooftaaf haa ta'u. Dubbii waaqayyoo isa dhugaa qabannaan inni kan ofiin kufa. Isin galeera? Kan waaqayyoo gargar baafannaan yoo ta'u tokko ollutti fakkaata. Museen waaqayyoo wajjin guyyaa 40 ol ba'ee utunni waaqayyoon kadhataa jirutti gajjallaati Israa'el ariifatee nu hin deebina nama nu dura deemuu barbaanna waaqa nu dura deemuu barbaanna. Museen kun waan ta'e hin beeku waan nu qopheessedhan Arooni liiderii pireeshariidhaan yaada nama tajaajiluuf jedhee kaarraa kaatudha. Museen immoo liiderii waaqayyoon dhaggeeffatudha. Hammaatis sabnitti ka'ees maal ta'es waaqa irraa dhaga'uu barbaadudha. Liiderii lama jira biyya lafaarra. Yeroo hundumaa pireeshariidhaan iddoo kan gadhiisuu fi yaada waaqayyoo tajaajilee kan darbu du'annaa ta'e kan fudhatu. Museen nama akkasiiti gararraa gafa gadi fuunee dubbin waaqayyo amma dhufee na hin dubbadha baazee akka mala koo beektu gaa dhufee na hin dubbadhaa inni immoo ergaadha. Yesuus Kiristoos dhugaadha kan dhugumaan sin hin jedha. Waan yeroo kana dhufetu ergaadha naaf argeera bara kookutu warri qabattan qabadhaa. Maaliif akka inni yeroo kana dhufu hin beeku nama kana keenya jiru. Garuu waaqayyo kana jechaa jira. Inni dhufaniidha. Museen waaqa wajjin haasaa jira. Maaliif duumessa keessa lixee Musee waaqa wajjin haasaa Iyyaasuun duumessa ala taa'ee eega. Amma Museen dhufutti. Kana booda waaqayyo silaa waaqni keenya waaqni nu waaqessinu iddoo hundumaatti arga waan ta'eef. Hundumaatti arga kan namatti tolu. Waaqayyo jedhama. Ogeessonni waaqayyoon barbaadan yoo jiraatan jedhee waaqayyo bantii waaqaa keessaa gada laalaa jedha. Macaafa Faarfannaa 53 lakkoofsa irratti. Bantii waaqaa keessaa ogeessonni waaqayyoon barbaadan as ilaalaa jiraachuu dha kan. Warri waaqayyoon barbaadan nu jiraatan jedhee yeroo hundumaa searchi godha gisaa ilaalaa jedha. Inni ilaalatu warra waaqessines beeka halftaan jiran. Warri kun maal jedhanii hin deebinaadhanii. Gibsitti deebinaa. Gibsitti deebi'uuf moo waan nu dura deemuu barbaanna. Waaqa barbaanna. Nu tosh jedhanii. Kennama waaqoo isaanii kennee gufuuti ta'e. Warqee torka ture waaqayyo waan boojuu kennee fuudhee ba'e kennama kan yoo tokko kennaan nama gufachiisa. Waama eebba waaqoo nama oolchu. Waaqayyo eebba naka gufannu hin barbaadu. Eebba waaqayyo saamaa ba'aa jedheti gaafa fidanii bidee keessa darbanii buusanii ariifatee jabbii ta'e ba'e. Inni ariifate laawwan namaan jabbii ta'e. Sana boodatti sirbutti ka'an. Tullurraa gaafa gadi bu'an jedhu dubbin waaqayyo Musee fi Iyyaasuun utoo achi jiranii waaqayyo maal jedhee sabni kee Iyyaasuu fi waaqayyo Musee waaqayyo baay'ee natti tola taasisaanii. Waaqayyo Museedhaan maal jedha saba keedha. Museen immoo waaqayyoon saba keedha. Yoo dubbistan baay'ee sin dhiba. Saba keedha. Akkuma kanatti walitti haasa'u. Sabnati fiddee dhuftee manca'eeraati dafii gadi bu'ee waaqayyo maal jennaan waan hin taane keessa galee deebi'uuf murteeffateeti dafii gadi bu'ennaan Museen gidduutti gutee gadi bu'e. Utuu mul'ata fudhatee hin fitin. Gaafa gadi bu'u Iyyaasuun sagalee fagootti dhageeti. Sagalee sirbaa jira mandara keessa jedhe. Museen gargar baasa waan ta'eef Iyyaasuu dheen sirbi kuni sirba moomus miti. Sirba moomus miti iyyee kan qabneedha. Waaqayyo iyyee kan qabnu irraa rukutu. Kan nu faarfannu beeknee faarfanna jaartu gabti waaqa faarfannaa keessatti beeknee faarfanna. Isa nu jiraachise beeknee malee showus miti namni beekee isas mini isa jiraata
jitanu jiraachise utuu dhoqqee keessa dhiiga kee ciifnee jiru jiraadhu sanuun jedhuma waaqayyo isa milla keenya dhagaa kattara dhaabe nu jabeesse jecha afaan keenya keessa kaa'e waan namni jiraatu nyaatee jiraatu waan namni ittiin barakee darbu nu keessa kaa'e isa beeknee waaqessina shaakaa boosaa tuubagas guddaadha waaqayyo dhugaan isiniin jedha kanaaf noo edeen girri waca miti edeen iyyee kan qabneedha kun edeen maal jennaan waaqeffannaa kan koosmini kan kanaas miti jabbiti sirbu wanta ta'ee fi kan qabu edeen waaqayyo nu raayfatu kan galanni gooftaa batu maal nu barbaachisa boloota koo waaqayyo nutti agarsiisa dubbii isaatu keessa keenya bulaa gaafa deemu indida keessa keenya wanti hin taane gaafa dhufu lakki asittoo diimaa fakkaataadha lakki kunuun deemsisuudha nan ceesisuudha irraa bu'aa deemna firmaataatti kan waaqayyo kan ta'e immoo qabachaa deemna Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha egaa guyyaa har'aa dubbii waaqayyo keessaa hundeeffannee kan nu qabannee kaanu wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irra dhaabbannee dubbanna haa ta'u malee sababii waa'ee ija afuuraa isaaf arguuf dhiisuu kan foonii jiru bukkee qabnee wanta ilaalluu fi gara kakuu haaraa sinnaa gara kakuu muwaaf sinnaa iddoo baay'ee barumsa wanta ta'eef naa obsaa kutaama kana duwwaa wangeela Yohaannis duwwaa barachuun hin danda'ama wangeela Yohaannis boqonnaan ta'uu kana jedha boqonnaan 2 kana jennee baruu hin dandeenya barumsa koof kan waaqola laphee keessa kaa'e garuu kanarratti hundoofneeti maal jechuudha kan jedhu akka ilaallu wajjin barbaada mee kutaa macaafaa kana keessaatti wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 35 amma 41tti isa jiru wajjin dubbifna fuula meeqa akkana jiru achirra kaa'een jira akka inni namootaaf gargaaruuf hin kaa'e yoo ammallee hin qabdan ta'e galtee dubbifachuu dandeessu wanta ta'eef fuula isaa achirra kaa'eera p jedheen nan kaa'e peejii isaati isa ilaaladhaa 446 irra jira yoo argitan kun amma jajaamaa kana gooftaan isaan eebbisu babbareechanii nuu kaasaniiru asitti akkasii dhagaa maqaa gooftaan nan dubbisa hafuuratti jaamaa ta'uu namootaa jedha hafuuratti jaamaa ta'uu namootaa Yesuus yemmus fariisonni namicha jaamaa ture sanaa tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa akka baasan hin dhaga'e isa argees ilma namaatti namantaa ittiin jedhe namichi immoo inni isa kamii yaa gooftaa anatti itti nan amana jedhee deebiseef kanarratti Yesuus isa oo dura argitee inni nama si wajjin dubbachaa jirus isumaa jedheen namichi deebisee nan amana gooftaa koo jedhee jilbeenfatee Yesuusiif sagade Yesuus immoo warri hin argine akka argan warri arguutti jiran immoo jaamota akka ta'an firdi kennuudhaafi angara biyya lafaa kanaa dhufeeraa jedhe fariisonni warra isaa wajjin turan keessaa jarreen tokko kana dhaga'anii nus immoo jaamota jechuu keetiire jedhaniin Yesuus immoo jaamota utuu taatanii cubbuun qabdan turtan amma garuu hin argina jettu kanaaf cubbuun keessan isin irratti nafaa jedhe isaanii deebiseedha galanni gooftaaf haa ta'u waa'ee jaamummaan baay'ee cimaadha mee waan tokko waan sin gaafadha fizikaalii fi spirituaalii yookiin kan hafuuraaf kan foonii bakka qabnee dubbanna dheeraa amma biyya Ameerikaa kana utuu waaqayyo gooftaan ija keenya banee ija foonii kana nagarru ta'e waldaa kanas guddummaa sana agarru bareedina lafaa kanas nagarru guddummaa makiinaas nagarru garaagarummaa biyya keenyaaf asidha jaamaaf rakkisaadha gargarbaasu sababiin isaa kan nuyi biyya kana garaagarummaa kan uume biyyaa siree tokko rafnaa nyaatuma tokko nyaannaa wanti nu gammachiisu arguudhaan abeet magaalaa kanaa innaa abeet isa kanaa innaa maal in agarra waan guddaa nu agarrutu nu gammachiisa mee yaada nama fooniin jaamaa ta'e biyyuma kana keessa dhufee ammuma dura arguu argaa ammoo biyya keenya argaa isaaf garaagarummaan qabu sini galee waaqoo namaa oolchu kanaaf waaqoo jaamaa nu gochuu dhiisuudhaaf baay'ee galateeffachuu qabna jechuudha ija keenya kana nagaan eeguu waaqayyootiif sababiin isaa mee yaada waa filachuuf ilaaltanii filattu iji mee waan hundumaatiif isa yeroo kaa'e waaqa fuuldura kaa'e tuudduba kaa'e makaraa meeqannaan nuuf ilaalla amma garuu fuuldura jira funyaan daddana jira afaan daddana jira akka itti ilaallee afaan hin qabne nyaannu waaqayyoo beekaa waan ta'e hunda isa dudukee kaa'e galanni gooftaaf haa ta'u kanaaf illee galateeffachuu qabna waaqayyoo beektuuni dinqiidhati yaa waaqayyoo akka nama rakkatu hin goone iji tokko ta'e tokko hin taane ol duukaa jira hin ilaala kana arguun koo immoo dinqisiisaadha yaa waaqayyo argeensi galateeffadhe wanta ta'eef jennee waaqayyoon galateeffadhe inni kun gaasa fooniiti kanuma fooniif iyyuu galateeffachuu qabna kan hafuuraa immoo waan kaleessa hin argin arguu gaafa jalqabnu waan kaleen hubachuu gaafa jalqabnu kan sin dhibu shaanxaan keenya kufuu jalqaba ba'aan keenya lafa dha'uu jalqaba wanti kaleen yaaddesse yaaddoo ta'uu dhiisa wanti kaleessan karaa darbamoo dhoowwate har'a seenaa ta'a sababiin isaa isa guddaa isa jabaa isa beekaa isa lolaa waaqan wajjin jiru gaafa barru
homaatti la kaawdimna rakkina dhibamitiin akkuma jennee kuma kudhan turufuum hin sokku hin dabalu iyyuu isaanoo kufaatii isaanii dabala garuu galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf jaamummaa kana gara iddoo kanatti gaamma kana ma dubbisee nama tokkotu weedha macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos wanta inni macaafa qulqulluu keessaatti baay'ee irratti deddeebisee hojjetee waa'ee jaamummaati. Baay'ee kan inni seelama kadhate illee jaamummaadha. Wangeela Maarqos boqonnaa 8 akka deemnaa akka sirreessu in kadhate namichi hin argitaa na muka argaadhe muka sochoon argaadhe namni muka miti jedhee kotta masra deebi'ee kadhatee fi namichi namatu isaanii arge. Waan yeroo itti fudhatee jiruu koo jedhee namarratti jibbee hundumtuu maa inni jaamummaadha. Garuu bara sana keessa horri Fariisotaa warri mana qulqullummaa qubatanii turanii jaamota turan hafuuraan isa dubbataga. Amma maal jedhee Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 keessatti sagal dubbifne amma 8 keessatti ani ifa biyya lafaati jedhe Yesuus Kiristoos. Yesuus asitti waa dubbannaan asitti immoo raawwata. Boqonnaa 8 keessatti ani ifa biyya lafaati jedhee akka ifa biyya lafaati immoo mul'isuudhaaf amaddatti immoo dhufe. Namichi kun jedha dubbiin Waaqayyoo jalqabannaa akkasii dubbistanii dhalootaa jalqabee jaame nama guyyaa kee jaame miti. Nama guddaadha namichi kun. Ni galee akka nama guddaa ta'es bakka itti arganna. Macaafa keessatti dubbifnu tokko kaasanii dubbisan argitu. Nama guddaadha dhalootaa kaasee jaame jennaani Yesuus Kiristoos namicha kanaa maal godhe dubbiin Waaqayyoo dhoqqee lafaa fuudhee itti dibeedha. Dhoqqee lafaa fuudhee itti dibeeti dhaqi bisaan Shiloomeetti dhiqadhu jedhe bishaan ergameedha maqaan Shiloomee isatti dhiqadhu jedhe. Dhaqee namichi dhiqatee gaafa deebi'u argaa deebi'e namtichi. Guyyaan isaa guyyaa sanbataati waan Yesuus fayyise. Kontroversii uume egaa dubbii uume warra mootummaa warra mana qulqullummaa bulchan keessatti attabattiin guyyaa sanbataa hojii hojjetaadhanii. Isa keessatti qabachuu barbaadanii dhaqanii warra isaatiin namichaan kun dhugumatti namichi kun nama guddaatu nagarramma dhugumatti jaamamatee dhalatee arganiin beekan hubadhaa kan. Namni tarii guyyaa kee jaamee fayyuu danda'an yaadu ta'a. Namni takka jaamataa dhalatee hin jiru ture amma kanatti. Inni galee innaan kan isaan beekan jechuudha gaa. Amma namni dhugumatti gurbaan kun jaamamatee dhalatee oodhan yoo jarri jaamataa dhalatee amma nagaranii mana sagadaa keessaa ari'uudhaaf. Isinii kunoo waan kan biraa duukaa goortan jedhee dura. Kanaaf jarri maal jedhanii namichi kun jedhaniin gurbaan kun ofiisii nama gaadhaaniin akka ammaatti waggaa 18 ta'uu danda'a gaa hin beeknu nama gaadhaa ofii dubbatachuu hin danda'an waa isaan dubbannu isa gaafadhaadhaan. Innaan dhaqanii namichaanii jaamata ta'e ati ittiin fayyite. Ani jaamata hin arginu beekaa gaafa immoo Yesuus Kiristoos immoo dhufee dhoqqee itti naa dibee dhaqee dhiqadhu naan jedhee namni dhoqqee namatti dibee na balleessani harka waaqa okkee garuu dhoqqeen hojii hojjeta galanni gooftaaf haa ta'u. Isa kanaaf dinqisiisaan qoricha kan fudhannuuf kanaaf himu beektuuni. Qoricha kan nuyi fudhannuufi waan malee silaati lakkii an qoricha fudhadhu jechuu dandeenya. Garuu Waaqayyoo dhoqqeedhaan eega fayyisee qorichaan hin fayyisaatti amannee fudhanna. Kiristaanonni ni galee. Kanaaf dhoqqee lafaa fuudhee moo hin jaamse akkana malaalutti akkana mana fiizikaa nama hin jaamse itti fakkaata. Garuu akkaataa Waaqayyoo adda waan ta'eef itti dibee dhoqqee lafaa fuudhee dibeetti dhaqi dhiqadhu innaan namicha dhaqee dhiqatee argaa deebi'e. Asitti gaafa dhaqee jaamaa gaafa deebi'u argu galanni gooftaaf haa ta'u. Yesuus nama ergu malee lafa dhannu argaa deebinamu. Yoo amma jaamaa taane amma kaamne banamna. Kanaaf jaamummaa hafuuraas akkasuma bana gooftaan yeroo inni dubbate kaasee waan inni godhaa jedhee gooneenaan arguu jalqabna. Wangeela kana keessa arguu jalqabna sinni fagoo biniim. Dubbii masaa kana keessaatti arguu jalqabna sababiin isaa iddoo biraatiin argan jennee Daawit. Daawit akka jedhe wanta dinqisiisaa seera kee keessa akkan arguuf ija koo naa baneedhe. As keessaa iyyuusaati. Faarsaa 130 faarsaa 119 irratti arguu dandeessu. Kana wanta dinqisiisaa seera kee keessa akkan arguuf ija koo naa baneedhe malee biyya lafaa keessa hin jedhe. Kanaaf asuma kanatti agarsiisa. Waan gooftaan dubbate goonaan arguun keenya lama jiru. Amma dhaqee argaa deebi'e namichi kun. Isatti gaa akkuma hin gaafatan. Ati amma dhuguma jaamaa turte ta'ee jaamaa ture hin ture dhoqqee naa dibimaan. Ati dhugaa dubbadhu namichi kun cubbamaa dhaadhaniin. Jedhe namichichi. Maa jennaan nama dibduu mee deema. Takka namni dhalatee jaamaa ta'e dhalatee arge takkaan jiru. Nama jaamaa ta'e dhalatee namichi kun fayyisa nama cubbamaa dhalattuu isin jedheen. Maa jechaa jirtu isin jedheen jara chaalenjii godhe jechuudha. Innaa isarraa kan kaasee dhagaagan gooftaan namicha dhaqee argee gaafatee namichi immoo sammuu hin beeku waan nama dhibu. Yesuus hin fayyee malee deebi'an agar. Yesuus ati ani eenyuun isa hin barree sana booda ati kana dura agartee namatti kana dura agartee anaan yaa gooftaa innaan jilbeenfatee akkuma agartan kana Yesuus Kiristoosiin amane jetti deebisee. Amma gaa Yesuus Kiristoos maali warra arganii jaamsuudhaaf warra nagarre immoo agarsiisuu kan dhufee jedheen. Yooma sanatti hin gashanii gaa warra Fariisonni waan akkasii afaan sagalatanii eegu yeroo manni akka jedhu inni takkeette waa'ee keenya dubbate nutu jaamaadhaan
tu jaamata tani magari dai malifi sama kadatan ergitu amma garu ina garra jettu jaamma sinatta faayde namni ammame ani cubbama men jennani fayyu ndanda ndandau betumni namni kan inni fayyu demmo namu canne ngada malif fayye nakabada sheeko lukas kula shanne ngada barsis malif yadna nefate ani amma de astan bela en badduba manabba ko kesa nyaati meka e tangarabba ko daqen akka mucaawtun tayin akka garbichaatti na fadun jedha de yeroni yadna nefatu abban fago tarke sini gale namni qalbi nidiratu tanan irratta fa guggaan sun kanaaf ani balleessine ani cubbuun qabu yeroo jedhu kaasee jaamummaan dabala maali maratti fariisonni inde nu jaamaadha nan tu jaamaatani mata salphaa ture inde gooftaan sila mana argitu turtani amma garuu in argina waan jettaniif jaamaadha isin jedhe gadhanni gooftaan haa ta'u isaanitti baay'ee kritikali ture gooftaan sababiin isaa balbala cuftu jedheen akkamee nama amma tokko basiirratti maal godhu beektu dhufanii balbala qabatanii nama wal gochuu dhawu balbala fillixanii nama kan biraan gashan oduu duriyyoon maal balbala dhaabbatu nama katritu hin qabu ofii lixan nama sin gashan fariisotaan akka jedhe gooftaan mootummaa waaqayyoo ofii lixanii nama sin gashitan jedheen alatti namatti iftu ofii sin qabdan kaa jedheen waaqoon waa shukan kanaafi kanuma maaltu godhe Iyesuus Kiristoos ilma waaqayyoo isa harreera taa'ee dhufa jedhame isa dubartiidha dhalate durbaraa dhalate jedhame isa dhufee du'ee du'amu eekaa jedhame raajoon ol kaa fuudhanii aasaan sana isaan caname dubbisu hin jiru garuu iji isaanii cufa wanta ta'eef gaafa ilma waaqayyoo dhufu amma yoo giddaa reebu isaan addaan kana dhufadhanii dhufee bukkee deemamin amma yoo giddaa hin dhufa masii ennaa jedhuun jaamummaan kan darbe hin jiru hubattanii jaamummaan qaqqabannan kan afuuraan kana utuu ilmi waaqayyoo jiraata warra qurxummii qaban warra gajjallaa garuu ija isaanii baname kottaa naannaqanii baname kanaaf saba waaqayyoo beennaa yennee komportaa beekumsaa gaafa darrabannu beeknaa muuxannoo qabnaa gaafa jennu beeknaa bara baay'ee kee jiraannee gaafa jennu iji keenya akkana garree beekna lakkii waaqayyoo kun hin barameen dhumu lakkii guddummaan isaa dhuban qabu akkuma mootushee baannattee natti himamne walakkaan isaa itti biyya fagoo dhattee naan walakkaan humti ulfina tolamu natti himamne ogummaa sana walakkaan isaa huna garreetti walakkaan isaa huna garreem guddummaa waaqayyoo utuu akkas ta'e immoo meelaala namoonni bara isaanii guutummaa caalaa qoratan namoonni mul'ata gurguddaa argan hin kaa'u turan cufanii mul'anni kuni baruma baraan amma bira geenyutu achi geenyuu kan nama dhibu waaqarratti iyyuu hin waaqessinaa utuu wanta durbeettan luba caalaa amma agarteetu boris ilma beetu akkamitti waaqayyo arraka bormoo kan biraa iftaan immoo kan biraa taa waaqa deemuudha maaliif ogummaan isaa gaarummaan isaa araarri isaa hin lakkaamu wanta ta'eef iji keenya dabalee deema kanaaf egaa jiraa jaamummaan afuuraa jiraa banamuun afuuraa namni yoo iji isaa jaame maal ta'a okay namni yoo iji afuuraachaa irraa iji afuuraa isaa yoo jaame amma yoo iji foonii jaame akkuma jettanii makiinaan nama dha'uu danda'a karaa wallaaluu danda'ama waa filachuu dadhabuu jira bitaan mirga isaa beeku namatti nama gargaara waan baay'ee jira kan foonii jechuudha kan afuuraa kisaaraa dhuma ija afuuraa jaamuudha maaliif keessuma maqaa waaqayyoo waammachaa yaada waaqayyoon tajaajila inni dhaabbachaa mana waaqayyoo kee deddeebi'aa yaada abbaa keenya maaliif nu waame akeeka isaa hin beeknu taanaan badiisa gadheen kan jalan jiru badiisa guddaa isa darbe jiru sababiin isaa jooruun keenya nollee dhamuun keenya nollee yaada waaqayyoon tajaajila dhamuun adagaadha kanaaf kun jira jechuudha kanaaf gati waaqayyoon dubbachaara maal jedhee nu guddisuu amatu dubbateera hojii afur qulqulluutu dubbateera ilma badee deebi'atti akka waaqayyoo deebisu nama qalbii dirrate waaqayyoo akka deebisu nutti dubbateera amma maal jedha ija keessan hin bana ni gadee ija afuura keessan hin bana yoo iji nama afuura banu lafa jiru baranan ni gadee ana nan deebi'anii jedhaan lakkii geessifadheeran jedhu hundumaa sababiin isaa guddummaa bitaa mirga laalamitti guddummaa waaqa olaaleeti inni qulqulluudha na'aafaa yaa waaqoo na gargaari arraba koo eegi deemsa koo eegi tajaajila koo eegi gooftaa nagashi mootummaa kee keessa tooratti deemuu irra jiru yoo tokko ispiidii hin deemnu ta'e dhufuu dandeenya waldaa kana taateen dhufuu dandeenya ispiid limitiin kaa'amee jira biyya kana kan nama dhibu ispiid limitii isa minimamii gad deemuu nama dabsiisa santirii miti fiiguu duwwaa miti kana beektuuni fiiguu duwwaa miti yoo inni xinnaan 40 ta'e 40 gad deemtanii na dabamtu biyya natti gaasini kenna poolisiin mana waaqayyoo yaada waaqayyoo kee yaadanitti na deemee hin deemnu taanaan akkuma kana rakkina qaba ni galee miilla lafarra rakkisuun utuu dhufuu danda'u namni dhufuu danda'u utuu dhibaa'ummaan yaada waaqoo tajaajiluu dhiisanii yaada foonii tajaajiluun waaqayyoon hin gaddisiisa kanaaf ija keenya waaqayyoo hin bana ulfinni gooftaaf haa ta'u kanaaf egaa jireenya keetti egaa nan beekaa yaada waaqayyoo naaf qabu kan eebbaa kan jedhu abanaan tokko tureera nuni bu'aa bayii keetti nan beekaa inneeti seesa diidha waan ta'an barbaachisaa naan ta'u garuu yaadni waaqni koo naaf qabu kan eebbaa'edha
namicha kana yeroo akka jedhume yoo harfannoo karfatani haalichi mijataaf hin jiru. Yoon amma nargu ta'eeyyuu yaadannaa qabu nan argadha. Irraa jaafarratti agartanii. Sababii naa mijatu miti. Sababii kanaan naa qajeele miti. Waaqayyo garuu jaalala yaadannaa qabu. Waaqayyo garuu gaarummaa naa qaba. Waaqayyo garuu waan naa arge waan gaarii arguun kun oluu dhagalanni gooftaaf haa ta'u. In arga namni akkasii. Inni gadee in arga. Yeroo tokko luba bal'inaan nuti basadaatti nama tokkotu rakka tajaajilaadha. Irrakkate jireenyumatti beektumni gaa seexanni nama hojjetu hojii waaqa hojjetu duula miti. Itti duulee karaa darbaa dhoowwatee galaana ta'etti. Waan godha gaafa dhaabatteeti yaa Yordaanos galaana guddaanana si keessaa na dabarsaa waaqaa koo nana manaa jedhee faarfateera. Hin dabarre noo jechi beektuni dhaabatee faarfataan galaanicha irratti na dabarsitaadha galanni gooftaaf haa ta'u. Maaliif ija isaatu argama maala sidii galee lafanni jiru miti dubbiin haala isaa miti waaqayyo inni nama dadhe galaana kana iyyaasaa jedhaan. Galaana Yordaanos hin ceesise miti yaa jedheen fallisaa yaa hudhati yaa inni duraadheen nan darbaa jedhe galanni gooftaaf haa ta'u. Namichi baname haala keessa akka ittiin faarfata sababii ta'eef miti. Egaa waaqayyo jaamota jedha Macaafa Isaayyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 6 irratti jaamota karaa isaan takkaa baanii hin beeknerra nan geggeessaa waaqayyo. Geggeessaa dhugaan waaqayyoodhaan bula tokko. Kanaafi ani har'a geggeessaan si biraa barbaada. Jaamaa fiizikaalii akkas geggeessite si biraan geggeessaa barbaada. Tariin argee hin beekne, relmiin argee hin beekne, hubannaan bira gahee hin beekne, wantan amma ammaatti wanti kun dogoggora illee ofirratti nagarra. Wanti amma ammaatti immoo dhimma baasee ofirratti nagarra. Yeroo tokko waan dhimma baasee ofirratti dhabna akka Museedha. Ulee baannee dhimma baasuu isaan beeknu ofirratti. Yeroo tokko immoo dhimma baasannee shaanxaa baannee adeemna waan barbaachifne. Giraajii waggaa meeqa waggaa meeqa dura kana gootee baannee adeemna. Lafa kaa'eedha waaqayyo gaafa keenya badu. Utuu hin beekin lafa buuna galanni gooftaaf haa ta'u. Uffata jaamummaa ofirraa baase Bartimeewos kan sin dhibu. Yeroo gooftaan dhaabateef jedhanii ilma Daawit nama dhadhee gaafanne iyyuu akkuma Yesuus si dhaabataa kottuu jedhaniiti silaa cal jedhaniin Maarqos boqonnaa 10:46 silaa calluma jedhaniin Yesuus Kiristoos darbaa jiraa dhagee Yerikoodhaati iyyee dubbin waaqayyo gaafa inni Yesuus dhaabatuuf garuu maal godhe dubbin waaqayyo uffata jaamummaa darbatee lafa kaa'ee fiige ammaa kaasee ani jaamaa miti jedheen maqaa Yesuus Kiristoosin saba waaqayyo wanti isin qabee isin gadhiisa ammaa kaaftanii isin jaamaa miti. Galanni gooftaaf haa ta'u. Maaliif eega Yesuus dhufee jaamummaan hin jiru jedheen. Ani fabii laafate Yesuus kaa. Yesuus si dhaabbatee jedhanii. Sana booda jabaadhu si barbaadannaan hin dhaabbatee deeti maalan godhadhee aayidentiin isaanii uffata jaamummaa qabu bara sana keessa. Akkuma uleedhaan deemanii isaan keessatti uffati jaamummaa yuunifoormii isaanii qabu namni kanaan gargaara wanta ta'eef. Utuu dhaqeen fayyin ofirraa lafa kaa'e. Amantii dhaquun gaafa dhaqu Yesuus jalqaba arge. Galanni gooftaaf haa ta'u. Gaafa waan hin taane lafa keenyu leebelii kaleessaa gaafa lafa keenyu kan nu duraan dursanii agarnu ilma waaqoo jiraataati. Kanaaf saba waaqayyo ija keenya hin bana gooftaanii jaamota nan banaa waaqayyo kan hundumaa keessatti gaarii kan egaa nama waaqayyo ija isaa bane nama nuni yeroo baay'ee macaafa qulqulluu kana keessatti akkuma beektan kakuu haaraa keessatti Saa'ol yookiin Phaawulos maqaan isaa Phaawulos kan ta'e namni iji isaa banamee ija banamuu maal akka ta'e hojiin ija banamuu kun maal akka ta'e gadi fageenyaan nutti hime. Waldoota hundumaaf ergaa erge keetti dhuunfaatti namoota ergeef keetti waa'een garaagarummaa ija banamuu maal akka ta'e namni nutti hime isa mul'ata akka waaqoo kenneef isa waa'ee isaa irratti dubbisna galanni gooftaaf haa ta'u. Waa'ee Yohaannis boqonnaa 9 kana itti deddeebina yeroo maxxantiin keenya sumata maaliif hundeen isaa isa macaafa qulqulluu kana keessatti boqonnaa 9 kun typically baay'ee waa'ee Yesuus Kiristoos ija namaa banuu irratti kaasee nama dhalootaa kaasee jaame wanta ta'eef ishuu guddaa ture. Kanaaf isirraa hin deemna garuu haa ta'u malee Phaawulos nama waaqayyoo ilaalla yookiin Saa'ol. Saa'oliin nuti akka beennu wangeela hojii ergamootaa boqonnaa 7 keessatti hin beennaa Saa'olii warra Isfaanosin wajjeessan inni immoo warra wayyaa eegu tokko ture igisaa jaamaa ture ari'ataa ture bambanaa ture. Boqonnaa 9 keessatti gaafa agartanii hari'achuu fi hidhee mana qulqullummaa keessatti kennuudhaa fi hangafa lootaatti geessuudhaa fi warra Yesuus duukaa bu'an hundumaa hari'ata ture. Kanaaf gooftaan ija jaamaa kana banuu hin qabaa jedhe. Yoo Phaawulosin gaafattan Phaawulos jala nama argu hin jiru yoo san nama macaafa baay'ee dubbisee nama barumsa guddaa qabu gamalataa nama seera baratee waan guddaadha wantoonni isaa akka baramaatti kiraateriyaa barumsaatii rezuumee isaan dhaggeeffatan innaatu garuu waaqayyo jaamaadhaatti hin jedhe. Jaamaadhaan nan banaa baneen immoo dhimma kootti baadhee galanni gooftaaf ta'u dhimma ta'uu gooftaan. Nuni tarii arrabee nama kana rezuumee keenya lafa kennee dadoonde lakki isa lafa kaa'anii ija kee banaa dhimma naabaaf ta'e galanni gooftaaf ta'u.
sa'aatiin keenya gara deemna amma siin banaa ija kee baneen agartaa jedheen galanni gooftaaf haa ta'u in agartaa jedheen amma boqonnaa 9 lakkoo tokko amma seetti agartanii Saa'ol maqaan isaan geeddaramne Saa'ol ammayyuu banbanaa fiigan maal gochuuf warra duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'anii qabeema hidhaatti fiduudhaaf isaaniin karaa adda addaadhaa dabarsee kennuudhaaf fiiga turedha garuu balaqqeessita waaqaraatti ba'e balaqqeessa ija jaamsutii waaqayyoo Yesuus Kiristoositti mul'atee ija isaarra qolaturra qabate innaa guyyaa 3 fi utuu waan nyaatiin waan dhugin oole ni gade gara Damaasqootti yaadi isaa Yerusaalemii ka'ee Damaasqoo warra jiran hundumaa qabeema hidhaatti geessuudhaaf fiiga waaqayyoo garuu red light kenneef jechuudha red light kennaaf ijoollee waaqayyoo isaa ari'atuuf waaqayyo beektumni sinurratti makanma baay'ee isaa warra hordofan akka Laabaafa warra hordofan akka Fari'oonfa afuura akkasii koo red light kennaaf waaqayyo ittiin bu'in mucaa koottidha hin qaqqabduu fi deewu bira geessee itti bu'uu hin dandeessu dhaabaddoodha Yesuus Kiristoos red light itti agarsiise ibsaa diimaa jechuudha hin dhaabsise yoo dhaabsisu lafa dhoofnaan achitti gaagaciise boondee namni nagamu hin dabachiisetti hime amma kan dhiphachuun irra jiru maqaa waaqayyoo akka baatu hundumaa mul'atattoodha sana booda hundumtuu akka yeroo baay'ee kan dubbannu namoonni biyya lafarra jiru oliif jirra bolo tokko kana beeka qulqulloonni biyya lafarra jiru as yeroo kana bara ammaa kana keessa as ministoota kee kana kee jiraachuun keessan qulqulloonni as jirtan sababaaf kana beeka maaliif waaqayyoo yookiin Ohayoo sin kaa'uu danda'a Kaalifoorniyaa sin kaa'uu danda'a yookiin immoo Ameerikaa ala sin kaa'uu danda'a ture bara ammaa kana yeroo kana Yesuusin beektanii as jiraachuun keessan garuu hojiif akka ta'e hin dagatina bakka hojii ta'uu danda'a tajaajila gidduutti ta'uu danda'a maatii gidduutti ta'uu danda'a waaqayyo wayiif sin kaa'a yeroo sana maatu naannoo sana Anaaniyaas nama jedhamu jira dubbiin waaqayyo naannoo lafa Phaawuloositti kufee jiru sanatti Anaaniyaas bartuun gooftaa immoo jira namni kun interestingly seenaa san dhageenyu achi duwwaa dhageenyu yeroo tokko tokko waaqayyo torban tokko yookiin guyyaa lamaaf namatti dhimma ba'uu danda'a iddoo tokkotti isin galee carraan isinii kenne dhimma ba'a garuu waaqayyo waa hojjeta inna Anaaniyaas kun achi jiraachuun isaa calluma deetee miti waaqayyo godhe divine appointment waaqayyooti purposely waaqayyo yeroo sana keessa yeroo Saa'ol kufu sanatti naannoo sana immoo Anaaniyaas akka jiraatu godhe sababiin isaa namni Saa'oliif dhaqee kadhatu barbaachisaa ture galanni gooftaaf haa ta'u dhaqii kadhadhuuf yennaan namicha kana hin beektu de Anaaniyaas hin beektu inni Yerusaalemii ka'ee waan inni gochaa olee dhufe amma immoo waan na deemaaf jiru seenaa isaa qorannee taa'ee isa baqannaa hin oolennaan giddiin qabaatin waa'ee koof ammoo kan dhiphatutti meeraa maqaa koo baataa kadhachuuf hin didin dhaqii kadhadhuudeen ilaalaa na dhaggeeffadhaa ishee kana isheen kun nu barbaachisa tajaajiltoonni keessumaa nu barbaachisti leenseen immoo yeroo hin jedhee leensi argaa ishee jibbu yoo waaqayyoo leenseen garbittii kooti naan jedhee dhaqee garbittii waaqayyoo jechuutu narra jira kana beekaa isheen jira muradhaa ani leenseenii gaarii min jedhee fudhadheera kumaan jedha leensee ko si gaddisuu miti fakkeessi kennuu kooti ani akkasin jedhe mini garuu waaqayyo immoo leenseen dhala kootii mucaa kootii mi'a hojii kootiitti dhimma itti ba'anii dhaqina naan jedhee geeddaramuun narra jiraachuudhaani ananaatu geeddarame utuu namichi hin geeddaramin hubadhaa kana tajaajiltoota dhaggeeffadhaa kana utuu namichi hin jaamaan hin geeddaramin isa tajaajilaa geeddare waaqayyo ilaalcha keenya geeddare perception keenya geeddare hubannaa keenya geeddare waa'ee nama waan nuyi beeknu geeddara waaqayyo achumatti maal jedhee waa'ee koof amman dhiphatu iyyuu itti himeera paakeejii guddaa kenneeraaf mul'ata guddaa itti kenneera inni kun ammaa kaasee waan biraan baatu deen kotata baatamin maqaa koo baata de haaleluyyaa maqaa waaqayyoo baannu bara keenya guutu galanni gooftaaf haa ta'u maqaa koo baata akka karra kaa'uun dinya dhaqee maal jedhe beektuugaa Anaaniyaas kanatti tolu amma waaqayyooni namicha kana hin beektu jedhamni amma immoo dhaqee obboleessa koo Saa'ol obboleessa ta'e maaliif waaqayyo jedhe ka obboleettiidha obboleessa waaqayyo jedhe qabadhu galanni gooftaaf haa ta'u ati akka kan biraatti hin ilaalin waaqayyotu obboleessaas hin jedhe obboleessa keeti inni obboleettii keeti inni dhimma sii baasa naafiyyuu dhimma naa baasaati akka malee hin ilaalin maqaan tan ittiin kennin natu jaallate dhimma koo tokkichaan kenneefi barbaachan biyya lafaarra dhufe sigalee barcuma daddarra of keessee hin dhiisin natu jedhe eegam foodhee ati fo'achuu dhiisuu hin dandeessu naan eegati jettee maadhee dhaqee harkarra kaa'ee qolli irraa bu'ee dhaqanii waa futaaf ta'u eegatanii Saa'ol gaasanaa kaasee waan hin argu kan biraa ta'e fagoon nan neem Damaasqoomatti jalqabe lallaba Saa'ol Damaasqoomatti waa'ee lallaba sila waa'ee Yesuusin yaadachuuni amma immoo waa'ee Yesuusiif yaadatamuu lallabe namichuma silaatu in shakkan hin beennuu jedhan hin lallabu ammas Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha
tarii namoonni ta'anii ee mucaan kun jedhan jiru. Mucaan kun mana barumsaa baratee qabamu waan dubbatu qabamu baagiraawundi sana beektan hin jiru. Luba caalaa nan beeka paasterii biraan nama beeku hin jiru. Wallaa biraatti tarii tokko lama beekan nan beekan. Garuu Waaqayyoo gooftaan dhimma namatti baanaan maal godha namni waa gochuu hin danda'u. Amma jedhanii lakki namicha kana tokkoffaa seenaa isaa hubeennaa lammatammoo amma waggeeddarama ni amannaa jedhanitti kaanaani eewun kaase beektuma immoo nama maqaan isaa Barnaabaas jedhamu ilma jajjabeessaa kan jedhamu namni kun immoo araddaa qabu hundumaa gurguree jireenya isaa hundumaa gurguree nama bartoota duukaa gale nama beekamaa nama dubbiin isaa dhaga'amu tokko immoo kaaseef dhaqeen immoo taraasa lakkisaa jedhe hin shakkinaa jedhe Waaqayyoo biraati namicha kana nama kana kan kaase kalee yoo jaamaa ture arakisaa banameera asaan isaa dhugaadha fudhadhaa jedhe hin simatan galanni gooftaa haa ta'u ol simachuun nuuf haa ta'u mee ameen ol simachuun nuuf haa ta'u ol simachuu dadhabuudhaanitti eebbi keenya irratti hafa waanta ta'eef Waaqayyoo gooftaan nu gargaara kanaaf kun immoo yaa dhufa iji banamuudhaan dhufa kan banu eenyu Waaqayyoo bana kanaaf ija fuula keenya Waaqayyoo hin bana ulfinniif galanni gooftaa haa ta'u kottaa har'asumatti dhaabne Waaqayyoon kadhannaa itti fufna yeroo biraa waan ta'eef garuu maal jenna beektu kadhannaan kuni luba caalaa isin kadhatu nu geggeessuun namni hundumtuu namni ija koo naa bane namni kadhanne hin jiru beeka kan namoota murtaa'aniif iji banameenuuf waan banamee sitti hin fakkaatin hundumaaf banama maaliif macaafni nuun jedha kaa utuu duukaa deeman iji banamaa ture bartoota duukaa utuu mul'ata arganii iji banamaa ture utuu ija namaa yoo Waaqayyo dabalee namaan banu ta'ee yoo Waaqayyo guddummaa sanatti agarsiisaan deemu ta'ee Waaqayyoon waaqessu tokko nama hin dhaaba sababiin isaa hin maleeffata Waaqayyoon akkuma durbeen nu godha Waaqayyo hin baramu Waaqayyoon namni amaleeffachuu hin qabu Waaqayyo guddaadha buloota amma nu dubbanu caalaa guddaadha Waaqayyo kanaaf kennaan isaas guddaadha maal immoo godha yeroo waldaatti gammaduu kenna galanni gooftaa isheen dubbadhisan ta'u Asteeri mootii gammachiiste Asteer mootii keen gammachiisuu dubbin Waaqayyo maal jedhetu Asteeritti waan gammadeef mootiin Asteerichi waldaa kiristaanaati yeroo mootiin isheetti gammadu badhaadhummaa isaarraa kan ka'e arjummaa isaarraa kan ka'e kennaa kenneedha galanni gooftaa haa ta'u garaa isaa gaafa cibsinu kennaan isaa amma isaa ga'a guddummaa isaarraa kan ka'e kenna malee waan badhaadhaarraa kan ka'e malee shifshifii kenna miti kan inni kennu kanaaf saba Waaqayyo ija keenya habanu Phaawulos ija isaa baname akka irra garetti namichi jaamaa tokkotu baname namoota Waaqayyo ija isaanii bane namoota ija isaanii immoo jaame moo isaan godhan ol bukkee itti aansinee barraa gooftaan nu gargaara galanni gooftaaf haa ta'u mee ol kaaneeti Waaqayyoon kadhanna tokko ija koo naa bani namni kanan kadhanne hin jiru ni ija koo naa bani gooftaa yooti ija koo naa bante sin arga nabiran darbini agartuu ija kootii ati naa bani iji konni jaamee safanfuuni miti ija kana fuuraan abani kaati yeroo sana laalee sirriitti hubadha hundaa danda'uu kees namoota dubbadha faarfannaan koo gaarii mini garuu ergaan isaa kanaadha galanni gooftaaf haa ta'u maal jedha na bira hin darbin agartuu ija kooti naa bani kan na jaame immoo kan foonii miti kan hafuuraati faarfannaa dammituuf jireenyaati kun warri beekamaan fa'aa beessa godhanii kana utuu as ba'anii faabatu garuu yeroo isaan jiru malee nuubanidhani kan foonii miti kan nu barbaannu kan hafuuraati yoo naa bante immoo sirriitti ilaaleen si hubadhaadhaan galanni gooftaaf haa ta'u yeroon ija hafuuraan nurraa bana nu qola nurraa fuudhu Waaqayyoof kan ta'u taana Waaqayyoon maqaa isaa baanna waan biraan baannu kotatan baannu waan biyya lafaan baannu biyya lafaan gugguufnu Waaqayyoo gugguufna ulfinni gooftaaf haa ta'u hin kadhanna tokko ija keenya naa banii lammata waa'ee biyya keenyaa Waaqayyoon hin kadhannaa akkuma kana immoo horra hidhamanii jiran maayidhaa keessaa gooftaa baasii keessumaa immoo obboleessa keenya obbo Yoonaasiniif Waaqayyoon kadhanna obboloota koo maaliif balbala kan namatti cufu seexana balbala kan namatti cufu yeroo balbala seexanni cufu Waaqayyo balbala banaa ture bara baay'ee balbala banaa ture ijoollee isaarraa Waaqayyo balbala banuutti beeka kanaaf hin amanna hin kadhanna ulfinniif galanni Waaqayyoof haa ta'u yaada keenya walitti qabnee gooftaa anaan na gargaari eega jennee booda immoo isa kanaaf Waaqayyoon kadhanna haalleluuyaa gooftaa Waaqa lafaa si galateeffannaa ulfinniif galanni siif haa ta'u guddummaa keef abbummaa keef tola keef arjummaa keef yaa gooftaa walitti nu qabde walitti qabamuun keessa biraa nu ta'e yaa gooftaa as ta'uun attam gaariidha jedhani gooftaa Phexros fa'aa
hinjallatan lafa jirtu nama gammachiisa ulfina kee arganii iddoo lokara taanii hin gammadani gooftaa lafa jirtu gammachuu jira maqaa Yesuus Kiristoosin ulfinniif galanni siif haa ta'u dubbii kee nu gidduutti saaqaa jirta waa dubbataa jirta gooftaa akka nu galuuf nu gargaari wanta dubbisu kan nu battaa jennaan eewutu naa hiikee jedhamichi Itoophiyaa sun eewutu naa hiikee jennaan Filiphos hiikeef jedhu dubbiin Waaqayyoo afura Waaqayyoo nu hiiki dubbii kee dubbiin kee jireenya keenya taamaqatu yaa Waaqayyoo akka nama gooftaa oomaa waa dubbisuu haasa'uutu hin ta'in jireenya wanta qabu humna wanta qabu seenaa namaa kan geeddaru du'aa kan kaasu yaa Waaqayyoo girgiddaa garasitti kan argu gooftaa ija namaa yooti banteedha ija keenya nu bani ulaa afuraa keetti wanta ta'u kan agarru yooti ija keenya banteedha ija keenya nu bani akkasumaan bututuun barbaannu akkasumaan kurkuruun barbaannu argaa yaa Waaqayyo tajaajiluu barbaanna Yesuus Saamsoon kaarraa kaate Saamsoon iddoo gadhiise eega jaamee booda dina fite dubnu Waaqayyo nuti garuu jaamne dina fituun barbaannu argaa fituu barbaanna maqaa Yesuusin ija keenya bani utuun ilaalanii haa kufani gooftaa utuu iji keenya arguu yaa Waaqayyo utuu hubannu yaa Waaqayyo gooftaa dina keenya hajjisinuuf nu gargaari gooftaa galanni fulfinni siif haa ta'u kam kana muuziqaan yaa Waaqayyo yeroo kana immoo waa'ee saba keenya waa'ee biyya Itoophiyaa keessa rakkina yaa Waaqayyo rakkina beelaa rakkina dhukkubaa rakkina hidhaa rakkina ari'atamuu adda addaa yaa Waaqayyo dhangala'ee jiru argita sabni kun yaa Waaqayyo biratti boqotee hin qabu maaliif akka ta'e nuuf hin galu yaa Waaqayyo gidiraan gidiraa dabalamaa deema gooftaa amma maqaa Yesuus Kiristoosin akka bira nu geessuuf si kadhanna jaalala kee fedha kennuuf haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosin abbaa yeroo kana hidhaa keessa kan jiran gidiraa keessa kan jiran qabaa jala kan jiran akka dubbiin kee jedhu warra hidhamaniif yeroo kadhattan akka nama hidhameetti warra dhukkubaniif yeroo kadhattan akka nama dhukkubee jirutti yaadaate dubbiin kee gooftaa mee achi keessa of keenye harka namaarraa nyaachuu harka namaarraa dhuguu yaa Waaqayyo yeroo namni jedhee gadi na ba'uu yeroo namni jedhee ol galuu amma mulfaataadha gooftaa ko Yesuus peeniin kun nu galeessi kadhanna maqaa Yesuus Kiristoosin balballi mana hidhaa banamuu jalqabu isa banteef si galateeffanna maqaa Yesuusin ammas nutti fufnee kadhanna balballi mana hidhaa banamuu jalqabu ofiin beekee banamaa ture gooftaa maqaa Yesuusin ammas ofiin beekee banamuu jalqabu harki abbummaa kee waaqarraa nuuf hiixatu dubbiin hiiku nuuf gadhiifamu galanni fulfinni siif haa ta'u keessumaa obboleessa keenya qabanne dhiyaan yaa Waaqayyo qaama keenya kan ta'e maatiin isaanii gidduu kan jiran garaa keenya gadda gooftaa Waaqayyo Yesuus nama Waaqayyo yeroo kana balbalatti cufamee kan jiru nama maatii gargaaruu danda'u nama biyya gargaaruu danda'u gooftaa akka gargaaramu godhame harka namaatiin Yesuus gooftaa Yesuus Kiristoos nama dhimma baasuu danda'uti akka waan dhimma hin baafneetti qabaa jala gashadin si kadhanna waa'ee obboleessa keenya obbo Yoonaasiif gara kee dhufna Yesuus fuula kee dhufna nama ilaaltaam nama dhageessaam Yesuus ilma Waaqayyoo araara kennu yaadadhu cubbuu keenya nu dhiisi araara kennu yaadadhu gooftaa kadhannaan keenya deebii argatu dhufneerraa gara kee maqaa Yesuus Kiristoosin waaraasi gooftaa waaraafteen Phaawulos faayiquudhaaf waaraasi mee gooftaa ko waaraasi yaa Waaqayyo naannoo turaa'uu jalqabeem hidhaatu hiikamuu jalqabeem sababa obboleessa keenyaan warri dhaman maqaa Yesuus Kiristoosin hiikamuu jalqabani sababa Phaawulosiif fi Silaasiif gooftaa nama baay'eetti hidhaati bahe har'a maqaa Yesuus Kiristoosin obboleessa kee Yoonaas duwwaa miti sababa isaa gooftaa kan jedhaman hundumtuu hiikamani harki abbummaa kee hiikuu jalqabu gooftaa si'eenna maqaa Yesuus ariifadhu gooftaa garaa keenya gammachiisi maqaa Yesuus ulfina kee dubbanna galanni fulfinni siif haa ta'u barbaraan maqaan kee ulfaatu asiis gooftaa si kadhanala dhukkuba yaa Waaqa dhukkuba seexanaatu dhukkuba kun dhuguma namni wajjin akka hin teenye duwwaa miti akka lutin dubbanneef yoo afaan nama cufsiisa waan baay'ee ati immoo obboloonni wajjin jiraachuun gaariidha jette achitti eebbin darbine abbumamee jette inni kun garuu ol biratti hin dhufinaa olitti hin dhiyaadhitinaa olitti hin dubbatinaa olitti dubbachuudhaan oli jaarraa olitti dubbachuudhaan gooftaa mootummaa kee balleeffna isa kana dura dhaabbate isa mootummaa kee dura dhaabbate kana maqaa Yesuus hin galgashuun jaalala kee fedha kennuuf haa ta'u itti nu darbi gooftaa si kadhanna maqaa Yesuusin kan biraa dhaga'uu hin barbaannu maqaa biraa moggaasanii ergu maqaa Yesuus Kiristoosin nu hin barbaannu nurraa kan qabame ta'u gooftaa akkasuma immoo kanaan dhiphachaa kan jiran yaa Waaqayyo fayyisuu kee ofirratti agarreera nuti
nu dabarsiteetta akka Phaawulos urgufnee kaaneerra humna keetiin urgufnee kaane maqaa Yesuus Kiristoosin kan qabamanii jiran urgufanii kaani gooftaa bofi waraane Phaawulos hin urgufee dubbin waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosin urgufanii kaani humnatti urgufaniif ati kenni gooftaa ayyaanatti urgufan ati kenniif gooftaa ariifatanii kaan dhufanii dhugaa baani gargaari galanni fulfinni siifato nu gudduu waan turteef ulfaadhu afaa yeroo keenyaatti ulfinni kee mul'atu maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin si kadhanna. Amen. Sina ebbisu nora.